dadhabda itti mudhii citta itti arranfamta itti kafeete taata malee itti waan san itti waartu ati ka biyyaa baateef ana Mahammadoo irraa jijjiiruuf biyyaa baate malee warra keetirraa birri biyyaa baate hin jirtu kara warra keetii gali faaxitti dhaggeeffadhaa kara warra keessanii gala heeruma dhabdanii biyyarraa yaatan malee warra irraa jijjiiruu biyyarraa hin baane heerumni biyyatti isin didee carraa laallachuudhaa dhuftan carraa argattan Mahammadoon isiniif fayyadame miskiinati yaada abbaan kee rakkoo keessa jiranii rakkattuudhaatis wajjin booda bochaa abaarsaa haadha keetii si qeebalama miciyyoon tiyyumaan aangoon ijaa abbaan kee miciyyoon tiyyumaan aangoon ijaa si abaara abaarsi abbaa keetii jaarsa jalaa si darbeet achiin si dhehee qabeenya qabdu wajjin laboo biyaan layya si darba ati teessee maraattee guftaa darbitee boodarra fiidaa jechuun namni si rafatu hin jiru namni malaan sidaatu hin jiru shoof Habibti Oromoo jaarsaa wajjin dalagadhu laal tokkoo fi tokkotti fiizaatti dhaadhu tokkoo fi tokkotti fiizaatti dhaadhu yoo jaarsi kee baasaa mana waliin jaarrattetti kaartaa maqaa keetiin maqaa jaartii teetiitiin siin baafne obboleettiin jirtu ati deem wuta segalee hin jirtu maqaa keetiin kaartaa si hojjettiin kaaneemi gali keessaati gaafa san ani kutee jedhi gali keessaa jaarsumaa hojjettee biran taa'i wajji jaarrattaa mana qabeenya wajji qabdaa walqixatti maqaan keetii fi kasaatti barraa'uu qaba gaafa innichi harakaata si godhe doosee itti gafuuteeti faayilii itti banta dooseen akkasitti adda isinii fuudhee mootummaan walqixatti kaa adda isinii godha laal walqixatti akkasitti adda isinii dadhaa mataa sitti ol hin qabatu kolkolo dhiiratti kannitee wajjin iyyitaa gaafa nuti dhiirarra akkana isin tayyennu maaltu sin galcha haadha abbaa keetiinuu maaltu si galchi jettaan haadha abbaa keetuu maaltu si galchi jettaan amma dhuftee nuti iyyitaa sagalee naa taa'ette garuu haadha abbaan keetuu maallaqa ittiin kenni yoo sin jaan sin danda'an hin heerumi yoo sin jaan sin danda'an shoof ilma bakka hin beekne hin heerumi yoo sin jaan hin danda'an obboleettii maallaqa warratti jaarsatti hin kenni yoo sin jaan sin danda'an nutoo eessaa si dandeenya duuba maasi wajji ijjina siituuf godhe maasi wajji ijjina anchi waraqaa wajjin baafatte hin qabdu ragaa maallaqatti kannite hin qabdu dhaggeeffadhu laalatimma caaltuuticha kaartaa takka kamana sanitti itti baafatte hin qabdu haadha abbaan kee dhaqanii lafa san siibitanii ragaan qabdu obboleessi kee ragaa san bakka san siibitee wajji dhaabbatee ragaan qabdu maaliin si gargaara duuba maaliin sagalee sii taana duuba gurbaan afaan beekuun si injifatee jira si mo'atee jira jaalibsaa jaalibsaa maa wanta gaafadhu haa maali isiin nama afaan beekuu miti meera deebi'ee yoo galuu baateef gaafeetti na gaafadhu waraqaatti maallaqa biyyatti ergite because maallaqa taariba irra keessee Somaaliyaa wayii ergite maallaqaan erganii baankiidhaan maallaqa akkamitti maallaqa ergitee tana gaafadhume. Obboleetti Tikkit mata na gaafadhu. gaafataa jiran yaa waan uummanni si gaafataa jiranii dhageessaami Sagalee ta'e ol fudhadhume namni maallaqa irraa bade maallaqni dila kana bade qaceeloo ol fudhatee dubbataa. Amma ati gaafa maallaqa ergite jechuun gizee maallaqa biyyatti ergitu akkamitti ergite? Kan gaafa dura akkaawuntii gurbaa amma fiiguuf kanarratti bu'ee Okay. akkaawuntiin ta'isaati. Okay, akkaawunti saasam eessarraa ergite gizee ergituun sin jedha suutii jirtaa miti wayii moobaayila keetirraa akkaawuntii irratti ergite hawaalaa dheeyitee bakka maallaqa irraa erganirraa ergite moo nama kanatee namni si erge moo akkamitti akkaawuntii isaa sanirra naquu dandeesse? Namticha ganda isaanii takkaatu ajjira isaatu ergee sarara isaatiin erge. Sooti namachi jiru sanitti maallaqa kanatee jechuun eenyu maqaan isaa nama san ni beektaa nambara isaa ni qabdaa? Inni hin qaba. Nambara isaa ittiin dawwalu malee ni qaba. Walumaan ni dhiise. Isaa dhufee sirraa fuudhaa maallaqa moo situ itti erga? Manuma rabatti inni natti ergee narraa fuudhan. Namaa dhufee sirraa fuudhaa jechuudha. Waaw. Okay. Oromoo dhaggeeffadhaa gaafa kunoo. So nama sirraa fuudhe san maqaan beektu jechuudhaati? Hin beeku. Maqaa eegaa. Warra isaati maqaa iqaamaa isaa
اوكي جالب ساعتي دبري قام قاعد بيك قامت نسيب بخايتي دبري اغرتي سو ما نمت خنيك واي كاماري سي ولا واي كاماري سي ولا غافل ابتي بيتم تو ورا خيسن تقبل زكاه تقبل دي دي ما وجبنا عندين جالتو إديتن يعني ما تنجي أنا ما قلت ترى ورا لا ديمي وجرب وجينا جرب أيوة انت جالب ساعتي نسودا Yes, amalan jalib sada ke yo sudara be. Orang pesodar orang bel-belu jurtu di mana rarat? Waka lal sawaka malaka rafu de hato hui malaka nama dabar se ko fara koi rafu de nama salibya respecting gutu jirti wan malaka isi guri as dabar site akasitti ni fuda ma fi duat si kisni bahaf fi dije lo koi sawaka bi etala jurusan kuno akasira kan irraa biyyarraa irratti ergame la ana biyyatti warra nama biyya gaafachuun dandeessanii yoo haqa siitiin barbaade jennaan namticha asin maallaqa kannitee asirraa dabarsuu ture san oromoodhaan nu dabarsa maallaqa nuti nama biyya tana jiru hunda ara beettee dho'isuun dandeessu lakkoofsa sawwaa qisanii qofarraa fuudhi. kuno amma akkasii doktor caaltu ammatti gurbaasa maqaan isaa eenyu? Zubairii Maammadii jaaniin warra isaati. lakkoofsa isaa qofa fidiyaati. Okay, lakkoofsa isaa lama maamii as jirti. Mubaarakas jirti. Lakkoofsa qofa kannitu maamii bas. Dirqama miti warra biyyaa barbaadu shaqan kun hattuu jira biyya keessa nama hedduu jira namni. Ni beeyti maamii ni beeytaati. No nambarati. Nambarati kana. Talaata nambaala. Ammumaan harku jira miyaan jechuun waan akkanaa kana yeroo hedduu gizee deemu. Maallaqa gizee erginu nuti hundi warra biyya kana jiru ni beeytami. Maallaqa gizee si ergu namicha si ergu san yoo san hin taane immoo sawwaaqa akkasin nama tokko dhiyeeffachuu qabdi. Eessatti hin beekan si ammaan harkee. Waan sawwaaqa nama fagoo baran nama jechi kiyyaan suudii yoo as keessa beeyte wal beeytan jechuuf hin jee. Dhagaye. Beeku waan harkee hin beeku. Eessa jirti siin? Eessa jirtaati? Ani amma jira. Iddatana guyyaa sadii booda riyaadi deebi'ee arabuma wajjin dhufe isa nama taafuriin bira jira. Waan illaa robba leetii jedha geeffadhu gaafa lafa lama bittu gaafa mana lama bittu warri keessan bakka san dhaabbatanii waan ummiyyoo teenyaati waan intala teenyaati jaanii bakka san dhaabbatanii ragaa irratti dhaabbatan ni qabanii. Enayya muka warri keenya bakka san dhaabbatu idita ilola. Kana jamni ndiiftu duuba maa wajji maallaqa kee baaftati. Qoyaanaa wanta akkasii madaqee Dr. Jaatu dhagee daansiima. Qoya akkaan sinjee aanaa siima dhaggeeffadhu si qofaa miti dhalaan biyya tana hedduutu heerumee bultii keessa jira beekte gizee amma jaarsi dachii wajjin bitanna jee hayyee maqaa kiyyaaf kayitiin jettiin gizee dura dachiin bitamtu waraqaan gizee bitamte maqaa dhufa maqaa kiyyaa fi jaarsa kiyyaa yoo kun hin jiraanne ati ijoollee xixiqqishoon taane kun amata 10 meeqan suuti jireette akkamitti namni si shawwaduu danda'a. Nama meeqaatu bultii facaasee taa'u jira sababa maallaqaa. Mami, maaliif maqaa isaatiin bitta maqaa keenyaan nun binne jennaan isaatu jaaruu deemaa isaatu hojjeta maalleedha jeetuma na sosochee. Wallahi dhagee isaatu jaaruu deemaa obboleessa kiyyaa jaaraa gisee jee bultii facaatte 20 ol beena jechuun nuti biyya tana keessa jirra waan ta'eef dhalaa meeqaatu gisee jaartii aanaa jaaraa obboleessa kiyyaa jaaraa kenna geetti jira. Biyyitu kana maaleen dillu kun maallaqa sabaatu dhufu miti umrii teenya amata 10 meeqa biyya tana keessa jirraani beeyta. Maallaqa miliyoona meeqa isin jettu kana isin harkatti fiddeetti kanniteefis nun galchu la'anaatuutu fidaate sawwaaqa sallakoo sawwaaqa sinirraa fuudhi ibsa fidi jeen sawwaaqa reeyaa jiru guutuu beekan fidi jeen naaf iddu lakkoofsi. Dhagaye guru jaarsi sunis achi ture miti maallaqaan waliin dalaganii fidamoo kana masii qofa mee gaafadhaa bakka tan mucaalleen achi tureetti mire kanuma sii bichaadha malee noon. Kayeetuma qofa moo wajjin. Kaayesii qofti miti waliin dalaganii innis ni dalagaa. Maallaqa yoo waliinuu dalagatanii maaleen miliyoonni meeqa kun maallaqa isin. Waliinuu dalaganii miliyoona tokko fiduu dadhabnee taa'u jira. Maallaqa biyya tana waliin beeyna. Tijjiba namarra kaa'uun gaarii miti. Egaa yoo walii qabaatan isillee nan kasi yaabatu. Ati amma silaa akka Oromolleen si bira dhaabbattu maallaqa guddisuu hin qabdu ture. Dhagee yoo soojaya Umar osoo jaarsa kudhanii hojii walitti dalagatee dhiirtii biyya tanaa 800 komata akka daleeyti kafirra nyaatee firra duwidee huccuu firra bittee mana kiraa firra kafaltu. Isin akkasi jiraatti maaleen isa jira miliyoonni meeqa isin jettu. Nutuu biyya tanaa mata meeqatti dalagatu jiru ni dalaganne jennee sana hin agarre amma ati isin harkatti dhiistee lakkoofsa waaqa fidi jeen bas.
ninki jibu. Isin dhaggeeffadha laal milyoonii maraattee fayyite miyyoo waatti godhaniiti waan itti godhan san deemte garraa Ani maradus akka kiyya wallaalu akka namatti illee dabaru dhugaa rabbi. Jaallatsa waajuume waajuu. Mana arbaa kana. bareedduu keenya intalti biyya teessanii waajii haa afaan walitti wallaaltanitini. Dantaa kee. Isin warra gara mul'ataatiisa? Dhagee jaallatsa amma karaa gabaabaa yaanaa karaan gabaabaan akkuma ijoolleen duniyaadhaaf maammiin jaanii sawwaaqa ergeessanii sawwaaqni abbicha buugee eenyurra bu'ee ni beekaa. Maallaqa meeqaatu sawwaaqni ergee ni beekaa rasiidaa fiddu meeqaatu buuga ijoollee ka biyya jiru saniif bu'ee achitti haqa isaanii yoo 200 ta'u 100 adda fuunee fi gaddiistan. Seegalee haqa jaarsaa jaartii rabbii beekaa jaanii duraanuu beekte nuti hangi beeknu hanganuma. Akkana dubbii jaarsaati. Yoonis dhorkatlee. Doktor imee jaalibsaa ati doktor caaltu amata meeqa Saudi Arabiyaa keessa jirtaati? Amata 8 qarshii meeqa daleede mindaa keebaatitti? Obboleetii milyoon akkatti saabbatte siimuu itti mubaarak. Ama 8 kana amata 10,000 dhaatte laa. Amata kaanitti 10,000 Laalla mana jaalibsaa maal ni beektaa isiin kun nama heerumee jaarsaa jira. Jaabaan dhaatte malee waan isiin Kiraa fudhachuu jirtu maallaqa kama amata 8 guutuu daleedee hisaabbachuu hin dandeessu bar mindaa isii gaafadhuuti. Hangatti mana arbaa san daleeddu hisaaba dheef miliyoona meeqa isa dhaqa maaleenisi? Laal bareed itti mubaarak waan takka waan wallaalu waan dagachuun qabne laa dhagaye. Abbaan dhimmaa sanis dhufee firraa dubbatee hangana natti hin kannine hangana na kannite hisaaba keedhaa dhugalchi jeeni sanboota wal dura ta'anii walitti hisaabbatanii hisaaba isaanii galfatan. Gaafa sana achirratti isin kijibduu isin kijibee kufaa dhugaa qabachuuf dhugaan dhuftee harkatti. Kan akkas akkuma mateette kana dubbiin amma isiin amata 8tti suudii dheeyiteetti miliyoona 3 kaashii daleeyitee dachii 2 bittee nuun jechuu jirti beeyte. Namoonni na beeka akkana nuti yaadatti hin baane. Ninki jibu kan dhugumatti waan Dubartii gaafa maallaqa dila kana ayee gaafa maallaqa dila kana kan nu jirtu gazee maallaqa dila kana ergu jirtu akkamitti eessattiin ergu jiraan beeytu eenyutu hin ergu jiraan beeytu. Amma isin gabaabumatti akkuma wanni hin jette meeqaan daleeyti ji'a takkitti meeqaan daleeyti. Tajaajila miti bara amma dubbii dachii mu jirti bara dachii lamaan bitee mana tokko hojii. Oromtichaa nama Maallaqa maaleenii biyya kanaa dhagee dur 500. barbaanne isii fayyisanii mindaa waan sisan barbaannuufi isiinu fayyaan qabdu bara. Oo jaalibsaa fooloo karaa dubbakkaa jaalibsaa fooloo godhaadhaan. Maammi lubbuu kumaaf dhibba shanii yoo daleeddeesi amata meeqa daleeddee dalaga meeqa daleeddee hangam takka dalagaa san keessaa baatee lafa turtee kan hundi gaabbamu qaba. Michoon fayyaan qabdu. Akkas taanaanis ni hisaabna yoo sanitti deebi'aniis nama baay'ee ragaa baana Maami kumattuu yoo ta'u inni miliyoona 3 san numa gaaragaa. Miliyoon akkasii miti namni kun nyaatee dhugu isin jaarsaa fi jaartiin biyya kana gisee buutan kiraa manaan kafartanii ifaan kafartanii hin nyaatanii hin dhuyitanii. Illaa jennee bar. Waa meeqa jira bar. Dalagaa dhabuu sirrii jirti baras keessa baatii 2-3. Dalagaa dhabdee dhanaan baatii meeqa mana teessu. Takka hojii Arabti xiyyatti sinii kana soomana kanaa wajji afurii bira sooman isaa 24 osoon biraan bahin mana isii keessa afur. Wallaahi billaahi itti sinii kana bilbila. Amma kana godhaa. Amma dhageela gabaabumatti ati nyaadamtee jirta. Rabbi akka kee baasu garuu miliyoona 3 jeen yoo miliyoona 3 jette immoo sawwaaqa maallaqa sirraa fuudhe san fidi. Sanii miti bara. Ammoo ibsa waan gootu ati amma jala bu'i gurbaa san fidi isallee dubbisi mucaaraa illee bar waan ni jiru.